وكوتي أنا ما يجي دعائنا كودي دعائي كوفا خلاص أجي أربي دعائي دعائنا كودي نراني زعما فهي كاتي بقولي لفتنو تناقل دم خرابي بيندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتا في كوجوتا تكينيا أكم لقي كبدني جرتن بقى جراتن نتسجر الحمد لله كنوا أسكيني بكم جرتن سلامتان تيجي أني رامتي سنبيرها هالكيس جتا فتيان مالك وترفت يجو كيسنو لما رانتنا وتكتك بحر جاسو ديما قرو إيجا بنام زنا تبسي بوتا تيكو قلبي لنا ويجويتي الحمد لله رب العالمين إيجا بكجرو دران hedduu shakkii hedduu ana qofaa miti nama hedduu shakkuu turre garuu eega sagalee isaa dhagee viidiyoo isaa arkee ammas sagalee isaa dhagee xiqqoo qalbiin na wayyoitti alhamdulillah rabbil alamin garuu ana deemsa isaallee hin barbaanne maaliif yoo wal bira jiraanne rakkoo feetellee jiraattu walumaan irra dabruu dandeenya ilaa har'aa alhamdulillah rabbil alamin rakkoo jirtu hamtus taatu toltus taatu walumaan tarkaanfannee irra dabruu turre ammallee yoo wal bira jiraanne waan biraallee haa dhabnu alhamdulillah rabbil alamin fayyaa nagee jaalala qabaannaan gammachuudhaan hojii jiraannaa jeetin yaada qaba garuu inillee deemsisaa imallisaa waan biraatiif illee tun ta'in inshallah namni beeka namni tokko yeroo biyyarraa bee waan beef namni beena dalagataa fi waarkataa fi inshallah riskiin deemullee rabbi walaafanaa fidu garaa gurguddaa du'aayin godaaf garuu deemsa saasannaaf hin taane maaliif yoo wal bira jiraanne rakkoon fete jiraattus rakkoo san waliin taane ni dabarsinaa jeeti yaada maaliif yeroo hano ammallee rakkoo meeqa waliin taane bira dabarsinee jirra waa meeqa bira kunnee jirra alhamdulillah rabbil alamin walma qabneeti akkasitti rakkoo meeqa dabarsuu jirra alhamdulillah durri fayyaadha fayyaan jiraannaan rakkoo booda balloon ni jirti dhaba booda harkachuu ni jirti alhamdulillah namni fayyaa qabu durri qabeenya guddaa fayyaadha akkasii hordoftaaf ta'utti kiyya har'aan tana abba hamzaatti dawwaleetiin akka deebii barbaadeetiin jiraani deebiinsis kunis naan taane maaliif namni beeka karaa kana waa meeqaa jira saaraa inni keessa deemu agartanii jirtanii allah yaalam qoonqoo nyaachuu jira bishaan dhuguu jira rabbumaa beeka maaliif saaraa san keessa maaltu jira waa meeqaa jira ammas rakkoo meeqa dabarsitee seenuu dhabuun mala qabamuun mala sabbi hamtullee irraa haa qabu kanaan du'aa godhuuf jira hamtu isaallee hin barbaadu karaa kana nama hedduu ni beena dhiyootanillee ijoolleen teenya ilmaan oromoo nama 40 olitu dallaalli akka malee godhee waan malee irra kaayaniiti qabamanii kunoo murtiin du'aatti murteeffamtee jirti namu gurraani qabna saniifaan karaan kun wallahi naan taane silaa karaa bira yoo ta'e bareeda garuu karaa suudii kun naan taane hordofta kabajamtoota kiyya naan taane maaliif midhaa isaarra hedduudha nasiiba seenuu dhabaadha qabamuun jira ammas lolaa jira saarukaa deemu jira achi saaraa keessa dhiisaa magaalaa tana keessa saarukaa dho'amu jirti ammaan tana keessa jechuudha yakono torbaan kana keessa saarukni dho'u jira saniifuu saaraa kana dhiisaa yeroo hunda ni jirti saarukni ijoolleen teenya meeqaan tamtu miila dhabee harka dhabee magaalaa tana keessa nitu agarree jira as keessa jiranii jechuudha saniifaan deemsa abba hamzaa naan taane abba hamzaa mana keetti deebii ilmaan kee keessa deebii dhabnus harkannus walumaan bareenna dhabaa fi harkatas walumaan dabarsuu dandeenya jechuudha dhaba sanis yoo wal bira jiraanne rabbiin inshallah nama ni razzaqa bakkuma hundattuu rabbiin nama razzaqa rabbiin si razzaqu asuma deebii ilmaan kee keessa inshallah nagee fayyaan nu bira deebii jechuu barbaadeeti deebiin sessaasa wallahi naan taane dhugaa dubbachuuf hedduun ani duraanuu akka naayyamne ni beekaa fi marii takka malee ka'ee kute ammallee bakkee jiru dhugaadha fagaatee jiraan hin beekaa fagoo jira saaraa keessa deemu jira garuu akka naa deebi'uun barbaadaan waa hundi haafu fayyaa isaa nagayaan isaa manatti haa deebi'u maaliif wal bira jiraachuu irra wayya karaan kun booda sheenaan natti hafti saniif ammaan dubbaddaa booda waan hin dubbaddu irra ammaan dubbaddaa sheenaan natti hafti saniif abbaa hamzaa waa hundi haafu anaatu noolii si erga bakkeen fideetiin si ergaa kootu deebii bana kana keessatti ilmaan kee keessatti deebii wallahi ilmaan kee keessatti agabuu yoo jaalalaan bishaan qulqulluu dhinnee yoo jiraanne irra na wayya
ani gama kiyyara naa wayya riskii rabbiin nama razzaqa bakkuma hunda rabbiin nama razzaqa saniifuu amma abba hamsaatiin xiqqoo waa takka haasawa ittiin bilbila hordoftaaf daawwattoota kiyya inshaallah rabbiin khayrii haa godhu saniifuu hordoftoota kiyya isinillee du'aa godha abba hamsaa rabbiin gara haa laaffisu ilmaan isaa keessa mana isaa keessa rabbiin haa deebisu jaa nageyaan wallahi neqeessa takka akka irraa cabtuun barbaadu maaliif naqocha abbaa ilmaan kiyyaati abbaa mana kiyyaati bilbilli isaa kun akkana godhata saaraa keessa jira shabakaan hedduun jirtu yeroo takka nasiiba naaf buutu bilbilli isaa hordoftoota kiyya saniifuu du'aa inaa godha rabbiin nageyaan maatii isaa keessaa deebisu jaa du'aa inaa godha yaa mujjira inshaallah rabbiin khayrii haa godhu الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام أبا حمزة نعم bilbila kee ganatti deegumee kan bilbilu jira shabakaan hin jiru sibira bakkee jirtu silattu hin beekaa shabakaan hin jiru yaa bonuti amma qoonqoo oowwitu nyaanniyaati biskuuta nyaatu jirta nuti qoonqoo oowwaa nyaatu jirra yaa baati biskuuta nyaatu jira yaa baamza wanti deemtu kanas haa hafuuti nagee qabdi ijoolleen tee maal ta'an jetteeti mana keessa jiran ati akkam jirtame siitu karaa deemu jira gaamna deemu jira fixee la maal fixaate akkiniin jee yaa baamza riskii barbaachisan halaal deemtee barbaachisan rabbiin asittu nama razzaqaati wal bira tollaati kootu deebi kara mana keeti waa hundi nu haaftu waan gaarii asootti hin jiran kootu mana keeti deebi riskii barbaachisan rabbiin asittu nama kannaati asit deebi bakkee fete jiraattus laanu makiinaa si deebisaami way fagaattullee makiinaa si deebisaami amna cidhaa miilaan deemtaa malee niin kafalaa kanaa kafala maallee inni maal abbaasati maallee inni dhumaa bar kutee miti laal dhaggeeffadhu baar siimutti jira dhiyoota na hunda karaan deemtu kun karaa hamtuu akka ta'e ni beekta saarufni deemu jira achi saaraa la saarufni san qofa achi qofa otoo ta'e as keessaa hodha'u jira ni beekta quba qabda saniifuu maalitti beekan karaa kanaan beekaa dubaani karaa badin beeku ni la ani amma dhugaa dubbachuudhaaf achuma deemu jirta garuu ni beeka ani karaa kanas dhageetti ni beekaa malee hin beeku garuu waa hundinuu haafu maallee ni namarraan caalu maallee ni dhuma saniifu ilmaan kee keessatti deebi anaan si ergaan oole waan baasteessan bakkeen fedhe seeretin sii fida si ergaati maallaqa as deebi mishwaaras kafali mishwaara namaas kafali as deebi nagiyaan yaa ijoolleen nageeti ijoolleen te si gaafa jirti si yaadu jirti ijoolleen te wallahi abbaan keenya eessa deemee jechuu jiran koo deebi mana keessatti baar ni dhufa jeen baraama waan isin jedha geesse noolii baasteessa mishwaara arabaa naa bakkee seene feddeetin si ergaati as deebi deebi waan itti deemtu kan ani duraanu amni kee kun naan taane kana siree ani aanna deemimsa kee dhugaa dubbachuudhaaf naan taaneen sin jee siifis hin ta'u deemimsi kun siifis hin ta'u deebii mana keessatti waa takka sitti hin dhaamadu wallahi nagee mana keessatti deebii as deebii ani dhaamsi kiyya kanuma qofaadha as deebii kalaas waan biraan qabu deebii hin jeebar kootu mana keessatti deebii fagaattus fageenya irra naannoo ni galanii kootu deebii mana keessatti niin dhage'a Syariah itu kok udah dapat juga di syariah
Namaan naafaan hin deemaa jeetiin jira. Bikkaan dhagasanii hin ziidha. Yeroo ammaa kana si kadhadhu kana ni beektaa? Viidiyoonis kaameraa duraan jira. Hordoftoota keellee akka dhaga'anii barbaada. Namni hedduun deemsa keetillee hin barbaade namni hedduun nagee mana keetti deebi. Hordoftoota haala geejjiba. Kaameraa duraan jiraan akka naa deebituun barbaada kootu mana keetti deebi ilmaan kee keessa. Yaa Allah barbaadu waan isin jechu jirna dhaggeeffadhu gaa. Egaa waan barbaadu jirtu walumaan nu barbaadu deemtaami haafu nuti hin barbaannu koo deebi mana keetitti. Hin deebi'u. Viidiyoo maraatiin adda wanta amma kanarratti. Akkasumaree see baraani waan nu barbaadu deemtu numaaf jecha barbaade deemtaami nurraa haafu deebii nuti hin barbaannu. Deebu kubbee nama iti du'aa naa kuni du'aa qofa kala agi arabbi taatee du'aa naa kuni narraa dhiise gamma baay'ee kan deebi'a wali lafa danuu kana kan deebi'a arabbi deemta suuta nyaachaa abduunee busuuta nyaachaa lafa deebi'a. Aadi ka buskutaa bar rakkoon ni dabarti baar. Waan maa kuni jirraati nati fi nagee deebi'a koronaa fi dawwala warabbi ani shaba karraa bu'uu hin deema kala kana booda. Akka hin baate shaba karra duba haasaa fi narraa baasi. Waan nati si gaafa nageessi. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya hin deebi'uu fagaadheetiin jiraan deebi'u jechuun jira ni dhageessanii kunoo bilbila gurrarra na cufate hin deebi'u kalas amma neetworkiin keessa jirullee bahuu deema shariyaan kunillee ganaan hojjetu naan jechuun jira kalas hin deebi'u eega jees waan hin godhuun qabu kadhadhe kaameraa duraan kadhachuu jira guyyaa guutuun dubbisuu jira deebii. Waan araba waan beesan waan makiinaan olii dhugaadha fagaatee jira mishaara baasee deemu jira san hunda niin baasaan jeen maalleen dhuma ilmi namaan dhumu sanumaaf deebii jennaan kunoo bilbila irra cufatee jira murteeffate jira guyyaa kanaa waliin jirra duguma kanatti waliin jirra deebiin deebi'uudha niin deema yeroon deema bakkeen geegee si bilbilaa jee inshaallah bismillah hordoftaaf daawwattoota kiyya silatti waan hin godhuun qabu eega murteeffate anis itti aaruus hin barbaadu maaliif nama amna irra jiru nama saaraa keessa deemu jiru itti aaruullee hin barbaadu. Qalbii qulqulluudha garaa qulqullaan du'aa godhaa fi kalas eega murteeffate rabbi nagaan bakkee deemu nagaan rabbi haa geessu hamtu isaallee hin barbaadu bitaaf mirga isaa rabbiin haa tolchuu fi waan hin jiruun qabu rabbiin haa milkeessu inshaallah bismillah nagee qabaannaan hammishii nagee qabaachuu isaatiin ani nagee isaatu akka na dubbisu jira eega nagee qabaate waan hin jiruun qabu sittillee naaru. Garaa qulqullaan du'aa isii godhaa abbaa misaa kiyya karaa deemtu rabbi nagaan si ageessu karaa calqisee agoduun sin jaa hordoftaaf daawwattoota kiyya viidiyoo irraa hanganuma viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.